Eshi hordoftoota maatii Yooneetu bakka jirtetti nagaan isiniif haa baay'atu. Guyyaa borii kan nuti hojii waliin hojjechuu jalqabnu maalidha yoo jettan waa'ee Adobeewwaniiti. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects fi Adobe Animation irratti xiyyeeffannee walii wajjin hojjenna. Guyyaa borii hojiiwwan kana akka waliin hojjennu wanta ta'eef namooti kamiyyuu qophiin kun jiraachuu isaa beektanii akka irratti nuuf argamtan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan kanneen kan biraa information kompiitaraa tokko tokkoo fi hojiiwwan editingii walii wajjin ni hojjenna. Kana qofa miti. Hojiiwwan baay'ee hojjechuudhaaf karoorfannee wanta jiruuf YouTube keenya subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Bye bye. Eshi hordoftoota maatii Yooneetu bakka jirtetti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa irraa kana immoo akkuma viidiyoo irraa amma agartan effektii kana isiniif qabannee dhufnee jirra. Innis maalidha inni viidiyoo irraa akkuma daawwattan nama sadi ta'ee dubbatu jechuun nama yeroo sadi uffata garaagaraatiin hojjetu uffata garaagaraatiin dubbii taasisu agartaniittu. Innaa effektiin kun maal inni suuta akka jijjiiraa deemu yeroo sadanii irratti iyyuu agartaniittu suuta jijjiiraa deema. Haasaa isaaniitis haasaa wal fakkaataadha. Innaa isa kana akkamitti hojjenna effektii kana akkamitti edit goona kan jedhu walii wajjin ilaalla. Namooti YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuun irraanfatinaadha. Like share gochuudhaan nu jajjabeessaadha. YouTube kana kan nuti banne yeroo dhiyoo keessattidha. Akkuma agartan subscribe isaatis akkasuma miti. Innaa waan baay'ee hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Adaraa keessan YouTube keenya kana subscribe nuuf godhaa isiniin jechuu barbaanna. Share nuuf godhaa, like nuuf godhaa isiniin jechuu barbaanna. Caala dhumatti kan nuti irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru Adobe gosa shan irratti Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Animation, Adobe Premiere Pro fi Adobe Illustrator irratti baay'inaan xiyyeeffannee kan nuti walii wajjin hojjechaa jirru. Ammas namoota YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatinaadha. Editingii guyyaa irraa kanaaf nuti qabannee dhufne yookiin viidiyoo guyyaa irraa kanaaf qabannee dhufne kana fakkaata. Editingii kana akkamitti akka inni edit ta'u Adobe Premiere Pro keessatti walii wajjin ilaalla. Kallattiidhumaan gara hojii keenyatti galla haga dhumaatitti nu hordofaadha. Let's go. Amma agartan viidiyoo ammaa sana hojjechuudhaaf jenna. Viidicha hojjechuudhaaf kunoo asii Adobe keenya banannaa. Adobe Premiere Pro keessatti hojjenna wanta ta'eef Adobe Premiere Pro banannaa. Asitti kunoo dhufnee New Create jennaani. New Create irratti OK erga jenneen booddee akkuma agartan kunoo akka kanatti nu baasee jira. Viidiyoo ammaa sana effektii nama sadii agartaniitti sadii ta'ee yeroo hojjedhu tara tara uffanni isaanii jijjiiramaa deemee suuta. Innaa isaa akkamitti hojjenna kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kunoo asii dhufnee viidiyoo keenya import goona. Viidiyoo keenya gaafa galfannu mee jalqaba irratti viidiyoo isa jalqabaa galchuu. Asii dhufee viidiyoo kana galchu. Waan si dhibu viidiyoon kun sadan isaaniitti iyyuu kophaa kophaadha kan isaan hojjetamanii erga kophaa kophaa hojjetamanii booddeedha kan isaan edit ta'an. Amma asii isa kana yoo agartan viidiyoon kun guutumaan guutuutti kana duwwaadha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haasaa isaas yoo dhaggeeffanne inni kun aga dhuma isaatti iyyuu viidiyoo kana qofaadha jechuudha. Viidiyoon kan biraan jiru kophaa kophaadha kan waraabbamu. Kun kophaa isaati kan inni waraabame. Akkuma agartan amma dhuma isaatti viidiyoo kana qofaadha. Achi booddee erga kun akka kana ta'een booddee viidiyoo lammaffaa keenya galfanna. Viidiyoo lammaffaa galfannaa jechuudha. Effekticha akka effekticha hojjechuudhaaf akka nutti tolutti import goona. Viidiyoo kan biraa ammas viidiyoo tokko dabalannaa. Kunoo viidiyoon inni lammaffaan immoo isa kanadha. Mee viidiyoo kanas immoo agalchuun. Inni kun viidiyoon kun kophaa kophaadha. Uffata garaagaraatiin uffata jijjiirradheetan uffata kan biraa wajjin kan hojjedhe. Inni kun isa kanadha jechuudha. Aga dhuma isaatti viidiyoon kun isuma kana qofaadha. Aga dhuma isaatti kanadha. Kana gaafa finnu immoo isa kanadha jechuudha kan biraa. Ammas viidiyoo akkuma viidiyoo darbirraa akkuma ilaalle maaltu nu hafa? Viidiyoo tokkotu nu hafa. Uffata hadiidhaan kan hojjetu. Innaa isa dhannee galfanna. Kunoo asii galfanna. Akkuma agartan inni immoo isa kanadha jechuudha. Innaa effektiin nuti irra hojjennu viidiyoowwan kana sadeen irratti akkuma agartan jalqaba irratti viidiyoo irraa yeroo haasa'u wal jijjiiraa deema. Amma akkuma agartan asitti dhufee inni kun asitti asgee dhaabata. Asitti duwwaadha. Asii immoo kanatu jalqaba. Asitti dhufee duwwaadha. Asii immoo adii kanatu jalqaba. Akka kanadha jechuudha. Innaa effektii kana keessatti wanti baay'ee nu rakkisoo jiraate sagalee isaa kana. Sagaleen isaa kun walitti nu galuu dhiisuu danda'a. Viidiyoon isaa irree rakkoo hin qabu. Kanaafuu jalqaba maal goonaa asirratti gaafa hojjechiisnu sagaleen isaa bakka ittiin walitti galuu danda'u. Gaafan kana isiniin jedhu sagaleen isaa bakka ittiin walitti galuu danda'u bakka inni itti haasa'ee dhaabbatutti kunnee asii silachuu isa kanarraayis kunnee sagalee isaa akka walitti galuutti mijeeffanna jechuudha. Jalqabamee isaa mijeeffanna. Walii wajjiniin hojjenna jedhee jira wanta ta'eef asitti meenaan dhaabama. Waan biraa jalqabuudhaaf wanta jiruuf viidicha fixuudhaaf wanta jiruuf akka kanatti asitti kuteetan isa kana maalan godhaasii
diileetan godha. Sagalee qofa kan nuti diileet goonu viidiyoon haa ta'u maaliif effektii keenyaaf nu fayyada waan ta'eef akka kanatti irra darbuu qaba viidiyoon. Aawudiyoon immoo jalatti amma kana gabaabbachuu qabdi wal keessa gala wanta ta'eef. Amma immoo gara kana dhufeetan amma asitti maal jedhee dhaabe walii wajjin hojjenna jedhee dhaabata. Sagalee isaa citeera viidiyoo isaa qofaa jechuudha. Kanaafuu asitti dhufeetan immoo amma sagalee keessa duraa irratti kan galuu danda'u walii wajjin hojjenna jedhee dhaabate wanta ta'eef kan itti fufuu danda'u immoo asitti kutee galcha. Duraanis jecha akkana kana dubbateera wanta ta'eef amma as guutammayyuu inuma kunna walii wajjin hojjechaa jirra jedha. Asitti hojjenna jedhee asii hojjechaa jirra jedhee wanta ta'eef amma kinoo asirratti jechuudha kan inni walitti nu galee. Kanaafuu maal goona asitti mallattoo katii keenya fudhannee bakka kanatti kat goona. Erga asitti kat gooneen booddee asirratti deebisnee isa kana maal goona asii diileet goona jechuudha. Akka kanatti diileet goona. Gaafa akka kanatti diileet goonu erga asitti viidiyoo sagaleen keenya kun lamaan walitti hin gale ergatee asii amma viidiyoon kun xiqqoodha kan irra darbee asii immoo baay'ee irra darbee jira. Kanaafuu isa kana wal qixxeeffachuudhaaf viidiyoo keenya kanas iddoo kanatti maal goona iddoo kanatti kunnaa jechuudha. Asitti kunnaa achi booddee erga kunneen booddee kana hin balleessina. Amma effektiin kun hojjetamuu ni danda'a jedheetan yaada. Kana akka kana godheetan achi booddee isaan kana lamaan isaaniitiyyuu kanaan qabadheetan mee akka kanatti fidee aagalchu. Akka kanatti fidee gaafa akka kanatti galchu asii kinoo akkuma agartan waannan asii inni guddaan asii sagaleen kun nuuf galuudha. Asii kinoo sagaleen ishiin kun asitti nuuf galuudha. Jalqabamee sagalee isaa akka nuuf galeef nuuf hin galee ilaalla. Kanaafiyyuu nuuf galeeraa jechuudha. Walii wajjin hojjenna jedhee guyyaa burii kan walii wajjin hojjennu jedha. Sagaleen keenya wanta nuuf galeef ammaadha. As gubbaarratti viidiyoon kan hin mul'atu viidiyoo isa gubbaarraa kana jechuudha asirratti kan mul'atu. Mee isa kana mee dhoksinee olaalle jala isaa kinoo kanatu jira. Kana gaafa irraa kaasnu akka inni mul'anne gaafa goonu akka inni mul'atu gaafa goonu gubbaarratti akka kana gaafa goonu immoo si jalaate jechuudha. Kanaafiyyuu asitti maal galchinaa effektii galchinaa jechuudha. Effektii kan galchuudhaaf jalqaba ishii kana gubbaarra dhufnaa. Ishii kana gubbaarra erga dhufne kaayyoon keenya inni guddaan inni kun gaafa as ga'u diiman yookiin inni jalaa kun akka inni mul'achaa deemu gochuudha. Kanaafuu isa kana akkas gochuudhaaf maal goonaa asii ginoo effektii kana gubbaarra dhufu. Asii effektii kana gubbaarra dhufnee effektii kontirool jennaani erga jenneen booddee viidiyoo keenya irra dhufnaa. Kinoo asii mallattoo kanarra keenya mallattoo rogarfii kana gubbaarra keenya akka kanatti gaafa keenya akkuma agartan gubbaarra isaa mallattoo kana keessa kan jiru viidiyoo isa gubbaarraa kana mallattoo kana jala kan jiru garuu viidiyoo isa jalaa kana jechuudha. As iddoo viidiyoon keenya iddoo kana dhufee ni gurraacha. Jala isaa as jala kana viidiyoon kan biraan jiru waan ta'eef. Asoo dhufne garuu viidiyoon jala isaa jira waan ta'eef bakka sarara kanaatiin alatti viidiyoo keenya jalaa kana agarsiisa jechuudha. Kanaafuu akka kana isa kana maal goona akka kanatti gaafa goonu akka kana gaafa goonu laala. Inni kun inni jalaa diimaan kuni viidiyoo isa kanadha. Inni immoo anas keessatti jiru kun immoo effektii hojjechaa jiru kana keessatti wanta ta'eef isa kanadha jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona aga dhuma isaatti aga asitti akkasitti geessina. Kanas aga dhuma isaatti geessina. Sarara kana keessa kan jiru. Kanas akkasitti geessina. Erga geessineen booddee kana erga kanatti geessinee amma kana gaafa qabee kanatti gottotu effektii uumamu laala. Akka kanatti jalaan kan biraa fidaa deemaa jechuudha. Inni gubbaa kun sarara kana keessa kan jiru kun viidiyoo gubbaati. Sarara kana ala kan jiru immoo viidiyoo jalaati wanta ta'eef gaafa sararri kun irraa ka'aa deemu viidiyoon jalaa mul'achaa deemaa jechuudha. Akkuma agartan laala effektii isaa. Akkuma agartan laala tisheertii isaa laala tisheertii isaa iddoo kanatti akka bitaa kan jijjiiraa deemu tisheertii isaa laala. Akka kanatti akkasitti jijjiiraa deema. Tisheertii harka isaatirree akkuma agartan akka kanatti jijjiiraa deemaa jechuudha. Nagaafa akka kana goonu viidiyoon kan gubbaa kun as keessa jira. Viidiyoo kan jiraatu jechuudha kan akka kanatti mul'atu. Kanaaf isa kana akka kana goonee amma kun kallattiidha kan inni jijjiiraa jiru. Akka inni bish godhee suuta jijjiiraa deemu gochuudhaaf maal goona mee isa kanaasii 100 irraa kaawwan. 100 irra keenya isa kana 60 irraa keenya. Maaskii keenya irraa si dhufnee maaskii keenya gaafa ilaallu suuta bish godhee balleessaa deema. Laala suuta bish godhee balleessaa deema. Akka duraa sana noormaaliin balleessu bish godhee akka kanatti bish gochaa akka kanatti akka hin beeksinetti jijjiiraa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya maal goonaa edit gochuudhaaf kanaaf akkana goonee erga as gooneen booddee
viidiyoo gubbaarraa tamma kan ilaalaa jirru kana isa kana duuba kan jiru viidiyoo kan biraati waan ta'eef iddoo kana dhufne. Iddoo kana yoo dhufne amma duuba isaa kan jiru gurraacha jechuudha. Omtuu duuba isaa hin jiru viidiyoon jala galee jiru hin jiru. Kanaafuu asirra dhufnee iddoo kanatti effeektii keenya waan jalqabsiisuu barbaannuuf asii dhufnee maask paas kan jettu kanarra keenya. Gaafa maask paas goonu asii kina nuuf lakkaa'uu jalqaba. Akkuma agartan xiyya kanaanii achi asii okay jennee gaafa as ga'u akka inni maaksii keenya godhannee asii maaksii irra kaawwannaa akka inni adiin jala galee jira jechuudha. Amma viidiyoon jala galee wanta jiruuf amma iddoo kanaan gaanna. Iddoo kanaan erga kaaneen booddee itti bannaa asii viidiyoo bakkeenya banaa viidiyoo keenya sissaa kana akkaatti sissaa deemna. Wanta amma asirratti gochaa jiru kun waraabamaa jira. Wanta amma asirratti effeektii amma hojjechaa jiru kana waraabee nuuf kaa'ee nutti agarsiisaa jiru. Kun asitti akkuma agartan xiyya kanaan seef gochaa jira. Wanta gochaa jiru kana achii viidiyoo kiyyan banaa. Erga akkaatti baneen booddee kana asittan sissaa. Viidiyoo kiyya ammas ergan xiqqoo haasofsiiseen booddee akka kanan butaa. Ammas nan haasofsiisa. Ergan akka kanatti haasofsiiseen booddee ammas xiqqoo akkasitti kan butaa. Ammas nan godha. Akka kanatti kan butaa. Akka kanatti kan butaa. Ammas na kilik viidiyoon bana. Viidiyoo haasaa dhaabitan akkasitti kan butaa. Asii wanti nani gochaa jiru kun asii kina amma sekendiin kiyya viidiyoon kiyya deemaa kina asirratti kilik wanti gochaa jiru kun seef ta'aa deema. Achi ammas akkasitti kan butaa. Akkana godhee xumuree kan jira jechuudha. Mee viidiyoo keenya kana walii wajjiniin haa ilaallu. Erga akka kana gooneen booddee amma gaafan duubatti deebi'u kina asii seef ta'eera wanta ta'eef akka kanatti deebi'u. Mee viidiyoo keenya walii wajjiniin haa ilaallu. Akkuma agartan effeektiin keenya xumuramee jira. Amma immoo eessatti dabarraa isa lammaffaa kanatti dabarraa isa kanatti dabarree hojjechuudhaaf sadaffaa galchuudhaaf jechuudha. Jalqaba sagalee keenya sirreeffanna. Walii wajjiniin inni hojjenne jedhee xumuraa achi booddee as dhufeetan bakka inni itti naa galu sagalee sun bakka itti galuu danda'u inni hojjenne jedhee raawwatee wanta haasa'uu danda'u walitti fidaa jechuudha. Kana qofa miti kan jedhu irratti kilik goonee galfannaa jechuudha. Asii bakki inni itti galuu danda'u kinoo asirraa kaanee kanaan booddee kan jiru viidiyoo sagalee keenya kun galuu danda'a jechuudha. Kanarratti akka inni galuu danda'utti nuti bakka kanatti amma bakki inni itti dhaabee fi as gidduutti immoo bakki inni dhaabee deebi'eetti ka'u walitti ni galaa kan jiru walii wajjin laalla. Achi booddee erga isa laalleen booddee kinoo asii goonee isa kana asii diileet goona. Erga diileet goonee isa kana xiqqoo ishee akkasitti irraa ol keessa ol fuunee maal goona kana qabnee kanaan lama isaaniiyyuu harkisnaa jechuudha. Lama isaanii akka kanatti harkisneefinna. Gaafa asiin geenyu viidiyoon keenya baay'ee asitti irra ba'ee ennaa viidiyoo kana gabaabsuu dandeenya asitti. Asitti sissee haa gabaabsu. Asitti ergan gabaabseen booddee kinoo asii dhufeetan diileetiin godhaa. Kana ergan diileet godhee booddee asirraa akkuma agartan amma viidiyoon inni jalaa kun gaafa dhumatu viidiyoo isa gubbaatti ol ba'a. Kanarratti ol ba'a. Kanarratti kan ol ba'u yeroo baay'ee viidiyoon keenya gaafa galchinu viidiyoo isa kan gubbaarratti kan agarsiisu kan jalaan agarsiisu wanta ta'eef kanaafuu maal goonaa as gubbaarra dhufnee erga as gubbaarra dhufneen booddee isa kana gubbaarra kaawwannaa jechuudha. Kanarra kaawwannee asii maal dhufnaan mallattoo kanarra dhufna. Effeektiin nuti hojjennu isa gubbaa kanarratti wanta ta'eef. Amma gaafa akka kanatti ilaallu kun viidiyoon inni jalaa ni mul'ata inni gubbaarraa immoo sarara kana keessatti malee mul'atu jechuudha. Akkuma agartan akka kana ogoon ilaalle viidiyoon inni gubbaarraa sarara kana keessatti mul'ata. Viidiyoon inni jala jiru kun immoo sarara kanaan alatti jechuudha kan inni mul'achaa jiru. Erga akka kana godhanneen booda asiisa kana maal goonaa 100 irra keenya akka inni bish gochaa dabarsuu fi 100 irra keenya asiisa kana 60 hojjenna waliin jennee isin nama barbaaddanii hojjechuu dandeessu. Ani garuu 60 hojjedha. Erga akka kana godheen booddee asii akkuma agartan laalaa uffata isaa bish jedha. Akka kanatti maaksii keenya irra keenye akkanatti asii gadi irra akkasitti jijjiiruu dandeenya. Akka inni akkasitti jijjiiramaa deemu akka inni akkasitti jijjiiramaa deemu gochuu dandeenya. Akka inni akkaatti jijjiiramaa deemus gochuu dandeenya. Garuu mee dalga isaa walii wajjin mee asii gadi hojjennee walii wajjin haa ilaallu. Isa kanarratti asii gadi hojjennee walii wajjin haa ilaallu. Akkana godhee
Viidiyoo isa irratti dalga kan hojjetame rakkoon qabu isin dalgas tokkos isin agarsiiseera waan ta'eef mee asii gadii walii wajjiniin haa ilaallu. Ergan akkas godheen booddee maalan godhaa asii dhufeetan kinoo bakka kanarra yoon kaa'ee jalli isaa waa tokko hin jiru asirra yoon kaa'ee jalli isaa kun duwwaa waan ta'eef waan qabee akka harkise gurraachaa jechuudha jalli isaa. Kanaaf iddoo kanarra kaa'etan effeektii kiyya kinoo asitti jalqabsiisa asitti gaafa jalqabsiisu kinoo kanarra kaa'etan gaafa jalqabsiisu kinoo maaksii kiyyarra kaa'etan achi booddee kinoo maaks paazii kanaan jalqabsiisa. Akkuma agartan amma jalqabeera jechuudha asitti seef naa gochuu jalqabee jira kinoo iddoo kanatti akkuma agartan seef gochuu jalqabee jira. Innaa amma maalan godhaa isa kana gara olitti tan akka kanatti baasa. Gara olii kanatti akka kanatti baasitan otoo inni aasaa jiruun asii gadi fidee irratti gadi cufaa jechuudha. Mee amma jalqabsiisee sagalee isaa waraabatan hojii kana hojjedha. Asitti riikarditaa jira wanta ta'eef. Asii akkas godheen akkasitti fida. Akkas godheetan gara gadi bittan akkasitti fida. Akkuma agartan fixeetan jira. Mee duubatti deebinee walii wajjiniin haa ilaallu. Akka kana godhee xumureetan jira. Amma mee asii kaanee gaafa guutummaa isaa walii wajjin ilaallu akkamitti akka inni jijjiiru effeektiin keenya dalgas jijjiiruu dandeenya. Asii ol fuunee gara olitti asii ol baasnee jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu ani asii gadi jijjiiree isa jalqabaatti irratti dalgan jijjiiree innaa ilaallu. Asii dhufnee akka kanatti effeektii hojjennee jirra jechuudha. Kanadha jechuudha effeektiin keenya. Innaa akka kanatti effeektii kana hojjechuu dandeenye jirra. Effeektii kana bifa kanaan hojjechuu dandeessu. Kana qofa miti effeektiiwwan kan biraatis walii wajjin ni hojjenna. Namoota yuutuubii keenyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuun irraanfatinadha. Sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jechuu barbaanna. Viidiyoowwan baay'ee waa'ee Adobe irratti walii wajjin hojjechaa jira. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Animation, Adobe After Effects fi Adobe Illustrator irratti xiyyeeffannee baay'inaan walii wajjin hojjechaa jirra. Innaa YouTube keenya subscribe gochuun irraanfatidha. Amma yoonatti waan wajjin turtaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Torbee viidiyoo kan biraatiin amma walitti deebinutti torbee nagaa isiniif haa ta'u. Baay'ee.